Harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa fayyaadhaa waaqayyoof yaa galatoomu. Isinis bakka isin jirtan iddoo isin jirtan hundatti nagaa fayyaa akka taatan waaqayyo irraa abdiin qaba. Baga gara seenaa YouTube nagaan dhuftan jecha. Nyaata isiniif qopheessaa jira. Nyaata kan akkasiin jaalattan abdiin qaba jechuudha. Boloqqeedha. Boloqqeen biyya keenyatti baay'ee akka biyya Arabaa kanatti leellifamu jechuun akkaataa isaan itti hojjetaniif akkaataan itti nu hojjennee nyaannu garaagara waan ta'eef nu akka summootti kan itti fayyadamnu jechuudha. Isaan immoo akkuma sirna nyaataatti itti fayyadamanii jechuudha. Kanaaf garuma viidiyootti isin dabarsee waliin ilaalla jechuudha. Harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa fayyaadhaa waaqayyoof yaa galatoomu. Isinis bakka isin jirtan iddoo isin jirtan hundatti nagaa fayyaa akka taatan waaqayyo irraa abdiin qaba. Baga gara seenaa YouTube nagaan dhuftan jecha. Duratti wanni barbaachisu jechuudha. Kun shunkurtii adii yookiin qullubbiidha. Inni kun ammoo akkuma argitan shunkurtii diimaadha jechuudha. Inni kun ammoo boloqqeedha. Boloqqee yoon jedhu boloqqeen akka duraatti miti jechuudha. Bishaanitti nam'ee yookaan guyyaa tokko taa'eeti jechuudha. Akka yeroo baaqelaa affeelanii sanitti xiqqoo bishaan keessatti tursiisanii akka dafee bilchaatuuf jechuudha. Boloqqeen inni kun guyyaa tokko bishaan keessa ture jechuudha. Kun akkanatti bifa isaa guguddatee jira yoo akka argitanitti jechuudha. Wanni duratti nu barbaachisu kanuma jechuudha. Kaan ammoo tuyyuu wajjin laalla. Amma akkuma argitan shunkurtii diimaa fi qullubbii walitti naqanii wajjin bilchaataa jirudha. Xiqqoo kaameraa viidiyoo waraabuun natti hin tolu. Bareedistiin baay'ee ol dheeraadha waan ta'eef bareedistiin namoota iyyuu waan bilcheessu isa kana jechuudha. Sirriitti fayyadama waan ta'eef isa kana hin jira jedheen sababa bakka isin jirtan jechuudha. Sirriitti qadaadama booda hin argitanii. Durarratti wanni hojjetamu shunkurtii diimaa fi qullubbii walitti zayitiidhaan bilcheessuu dandeessanii. Zayitii ammoo yoo fayyadamtan kanas ta'ee isaan lamaan keessaa kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Amma akkuma argitanitti bishaan itti dabalamee jira jechuudha. Bishaan itti dabaltan xiqquma isheen gubbaa irratti akka ol taru gootan jechuudha bishaan. Booda ammoo tuyyuu hin qadaadama bareedistiin. Yoo inni bilchaatu sa'aatii qabattanii yookaan daqiiqaa kan itti bilchaatu qabattanii buqistan jechuudha. Akkuma argitan xiqquma ishee bishaan irra ol darbee jira jechuudha. Amma nan qadaada. Qadaadamee jira jechuudha bareedistis kana of eeggannoodhaan yeroo fayyadamtan hin beektan jedheen saaba. Yoo inni jalaa inni bilchaachuu hedduutti bakka kanaan hafuura baafata jechuudha. Booda hin argina walumaan bakka kanaan hafuura baafata jechuudha. Amma qadaadamee jira. Osoo bilcheessa jechuudha. Bareedistiiwwan kaawwan irra kun dafee osoo nama bilcheessa. Amma kinu akkuma dhageessanis akkuma argitanis hafuura baafachaa jira. Sirriitti hafuura baafata jechuudha. Yeroo akkanatti hafuura baafachuu jalqabu kanarraa daqiiqaa 15 caaluun turu jechuudha. Daqiiqaa 15 caalachuun fudhatu hin bilchaata. Yeroo sanitti yeroo gaazii sakkartanii cuftanitti jechuudha. Bakka hafuura baafatu kanaan haga hafuurri isaa keessaa dhumutti hin bantan jechuudha. Maaliif kun humna OA baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu yeroo bantanitti humni achi keessatti uumifamee jiru sun qaama keessanii garagara jechuudha. Badaadha waan ta'eef kanaafuu yeroo gaazii cuftanitti bakka kanaan hafuurri isaa baay'ee keessaa dhumuu qaba jechuudha. Amma akkasiin hin jedhetti daqiiqaan isaallee dhumatee jira. Nan buqqisuu fi qadaaduun isaallee baay'ee ulfaataadha kana bareedistii jechuudha. Bilchaatee jira. Baay'ees namadha jechuudha. Alaalaayi. Baay'ee isinitti mul'atu beekamaadha. Xiqqoo ishiin dukkanaa. Amma akkanatti toluuf bareedistii kanatti hin dabarsa jechuudha. Akka qadaaduu fi buqqisuun isaallee naaf mijata. Bareedistii kanatti hin dabarsa jechuudha as keessa.
Amma jechuudha akkuma argitan kunoo barreessiti kanatti dabarfadheen jira. Amma wanni barbaadu sabeen pepper yookiin qimamii jechuudha. Isa kana jechuudha akkuma argitan isa kana hin barbaada. Sabeen pepper saban baharat jedhaniin isaan warri keenya jechuudha. Dura sogiddatti godheen jira. Amma wanni barbaadu isaa fi akkuma argitan kunoo ishii tana jechuudha. Ishiin tun maalidha? Timaatima jechuudha. Timaatima akka kashabillee miti garuu ishiin garuu ani keessa jiru timaatima tana takkitti ittan dabala. Isin akka barbaadanitti dabalachuu dandeessan jechuudha. Akka baay'ina isin hojjetanitti itti dabalachuun mirga keessanii. Akkuma argitan ishii tana jechuudha. Timaatimiidha. Ishii ittiin geeffamee jira jechuudha. Akkuma argitanitti. Akkuma argitan jechuudha. Isin kana caalaa timaatima itti gootanii kana caalaa akka diimatu yoo barbaadan timaatima itti dabaluu dandeessan jechuudha. Keenya warri daalacha kana jaalata waan ta'eef san caalatti hin daballe akkana hojjetama jechuudha.